Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa har'a icciitiiwwan bilbila keenya irratti argaman sadii murteessoo fi barbaachisoo ta'an akkasumas yoo itti fayyadamne kan baay'ee barbaachisaa ta'e kan jedhee yaada isiniif qabadhee dhufeera. Jalqaba irratti istooreejii bilbila keenyaa akka hin guunne yookiin akka guutee nu rakkisuudha amma tokko hir'isuudhaaf kan fayyadu. Lammaffaa irratti viidiyoo keenya gara audiyootti jijjiiree dhaggeeffachuudhaaf kan fayyadu. Sadaffaa irratti immoo akkaataa itti faayila yookiin viidiyoo haa ta'u footoo haa ta'u kallattiidhaan kwaalitiin isaa osoo hin hir'atiin nama biraatiif erguu dandeenyu ilaalla. Kallattumaan gara tokkoffaatti seennu. Gara tokkoffaatti osoo hin darbiin warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun maatii chaanaalii keenyaa kanatti dabalamaa isiniin jenna. Amma kallattumaan gara tokkoffaatti dabarra. Tokkoffaa irratti iddoo bilbila keenyaa kana ni banna. Isa qabannee booda mallattoo urjii. Mallattoo riqichaa 99 jennee ni barreessina. San booda mallattoo riqichaa kana ni tuyna. Kana egaa tuyne booda filannoowwan as keessatti argamu kana keessaa delete damp state kan jedhu kana ni tuyna. Isa egaa tuyne booda delete successful kan jedhu okay yoo jenne bifa kanaan iddoon storage bilbila keenya akka guutuudhaan nu rakkisne taasisa. Kanaaf bifa kanaan torbanitti yookiin torbee lamatti yeroo tokko lama taasisuudhaan bilbila keenya sirreessuu ni dandeenya jechuudha. Amma lammaffaatti dabarra. Lammaffaa irratti yeroo dabarre immoo iddoo faayila kan jedhu ni banna. Faayil yookiin faayil manaajer kan jedhu jira. Faayil kan jedhu jira. Isa qabannee booda meemoorii yookiin internal storage kan jedhu kana ni banna. Isa qabannee booda viidiyoo qabnu yookiin audiyoo qabnu tokko ni banna. Viidiyoo kana qabannee booda maal jenne viidiyoo kallattiidhaan gara audiyootti jijjiiruudha waan ta'eef bifa kanaan gadi qabuudhaan egaa qabnee booda tuqaawwan sadiin gara jalaatti argamu kana moor kan jedhu bira isa ni tuyna. Isa egaa tuyne booda rename kan jedhu kana ni arganna. Rename kan jedhu kana egaa arganne booda xumura irratti maqaa viidiyoo sanaa yookiin maqaa muuziqaa kanaaf osoo hin tuqin maal goonaa MP4 kan jedhu kana MP3 ni goosna jechuudha. MP3 taasisna jechuun maal ta'a gara audiyootti nu jijjiirama jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan audiyoo ta'eera jechuudha. Audiyoo ta'eera. Audiyoo ta'e mul'ata. Isa kana duubatti deebisuudhaaf immoo akkuma jalqaba tuyne sana gadi qabuudhaan tuqaawwan sadiin gara jalaa jiru kana ni tuyna. San booda rename kan jedhu kana ni tuyna. Rename kan jedhu egaa tuyne booda MP3 kan jedhu kana gara MP4 tti deebisna jechuudha. MP4 rename jenna. Rename jennee gannee booda change kan jedhu kana yoo tuyne viidiyoo jalqabaa kanatti nu deebiira. Kanaafuu bifa kanaan viidiyootti nu deebiira. Itti fayyadama. Amma immoo gara sadaffaatti dabarra. Sadaffaa irrattis maal laalla viidiyoo tokko yookiin audiyoo tokko footoo haa ta'u faayila biraa haa ta'u kallattiidhaan yeroo namaaf erginu kwaalitiin isaa osoo hin hir'atiin yeroo baay'ee yeroo namaaf ergamu kwaalitiin isaa ni hir'ata. Kanaaf kwaalitii sun osoo hin hir'atiin akka itti namaa erginu ilaalla. Fakkeenyaaf viidiyoo amma gara audiyootti jijjiire kana akkaataa itti namaaf erguu dandeenyu ilaallu. Kana booda gadi qabna. Gadi qaqqabnee booda akkuma jalqaba irratti ilaalle sana tuqaawwan sadan gara jalaa jiran kana ni tuyna. Rename kan jedhu kana ni banna. Isa qabannee booda MP4 akkuma duraatiin wal fakkaata. MP4 kan jedhu kana haquudhaan maal goona TXT jennee barreessina. Rename jenna. Change jenna. San booda bifa kanaan qabateera jechuudha. Bifa kana qabateera. San booda bifa kanaan nama sanaa ergina jechuudha. Nama sanaa yeroo ergine kana fakkaatee ergamaa fi TXT jedhee ergamaa fi namni sun immoo yeroo bira gaheetti maal godha gadi qabuudhaan tuqaawwan sadan gara jalaa kana ni tuqa. Rename kan jedhu kana ni bana. Rename kan jedhu kana eegabanii booda TXT kan jedhu kana irraa ga'e maal godha MP4 taasisa jechuudha. MP4 rename ni jedha. Change kan jedhu kana yoo ta'e viidiyoo kanatti deebi'eera jechuudha. Kanaaf kwaalitiin viidiyoo kana osoo hin hir'atiin kallattiidhaan nama san bira nuuf ga'a jechuudha. Kanaaf bifa kanaan viidiyoo yookiin faayila nama biraatiif erguu ni dandeenya. Warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhaa akkasumas laayik gochuun hin irraanfatinaa. Baay'ee.